Tole, maqaan koo Ayyaantoo Dimaasuun jedhama. Kan itti dhaladhe Wallagga Lixaa, magaalaa Dambidollooraati. Tole, Ayyaantoo hangaruu dhiira yaadaa ture. Xinnooma rifeensa mataa kee qofaattu durba si fakkeessa. Yooyyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nagaan keenya bakka isin jirtanitti isiniif baay'atu kun Dr. Naafii Argeetudha. Odeeffannoo fayyaa mana keessan teessanii guyyaadhaa guyyaatti kan ittiin argattan YouTube chaanalii keessanii. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin bifa addateen ilaalla. Egaa akkuma beekamu gidduu kana gama TV mo'aadhaanii viidiyoon wayii tokko interview wayii tokko dhageenyee turre gama social mediaatiin dhiyeessuun isaanii waan gaariidha. Garuu wantoota nuti hubachuu qabnu wantoonni muraasni jiru gama ogummaa fayyaatiin akkamitti ilaallaa. Mucaan kun dhiibbaa akkamitti irra ga'uu danda'a maal gochuu qabdi kan jedhu interview ishee dhaggeeffadheen ture. Egaa akkuma viidiyoo irratti argitan ilaallee walitti deemna. Ayyaantuu Adimaasuu jedhamti dubartii yookiin immoo dhalaadha. Areeda qabdi, areeda akkuma dhiiraatti qabdi. Areeda qabdi jedhanii miidiyaa irratti dhiyeessanii namoonni baay'eenis wal harkaa fuudhanii waan kana maxxansaa turaniiru. Mee viidiyoo ishee ilaallee walitti deemna. Kun ilaalchisaati ofiif qabdu jalqaba irratti meenuuf kaasi kana. Ilaalchin ofiif qabu anaaf baay'ee gammachuu guddaa na laata. Namoonni yaada garaagaraa kaasuu danda'u. Akkuma ati jette shamarran immoo dhiiradha kan naan jedhan baay'ee jira. Garuu akkuma beekamu shamarranidha. Baay'een itti gammada. Uumama akkasii qabaachuudhaaf? Baay'een gammachuu qaba. Mee kun uumamni kun yeroo baay'ee areeda kan qabu ijoollee dhiiraa irratti beennaa irra jireessaan egaa dhiirotumadha uumama waan ta'eef mee yeroo akkasitiin ofirratti agartuu xiqqummaa keetii kaasteeti moo akkam eegga guddatteedha kun ofirratti kan arguu jalqabde? Lakki ijoollummaa irraa utuu hin taane umurii dargaggummaаттidha. Umurii dhiirrii tokko baasutti irratti bahuu jalqabee malee ijoollummaa miti. Mee keessattuu gaafa irratti sagarte jechuun miira akkamitti dhaga'ame? Dhugaa dubbachuuf jalqaba baay'ee natti hin tolle. Maaf namoota irraa addadha. Ijoollee faana gaafa deemus namoonni baay'een gaafii waan itti tatta'uuf natti hin tolle. Guddisuufis fedhan qabuun ture. Nan gaggabaabsa balleessuuf yaalaa ture. Garuu baduu hin dandeenye dabalaa waan deemeef of amansiisuun jalqabe waan baduu hin dandeenyeefidha waan ta'eef kana booda guddifachuun qaba jedhee. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma argitanii Ayyaantuu Adimaasuu jedhamti dhalaadha. Wallaggaa gara Dambidollootti akka dhalattee asirratti dubbatti. Egaa namni hundumtuu ijoollummaa irraa kaastee yommuu dhalattu ijoollummaa ishee dhalattee gaafa umuriin ishee gara dargaggummaatti dhufu yookiin immoo amala saallammeessoo dubartootaa yookiin amala saallammeessoo yommuu fudhachuu jalqabdutti jijjiirama adda akka qaama ishee irratti argitee dubbatti. Jalqaba gaazexeessituun sun gaafachuudhaaf yaaltee areeda kee rifeensa kee duwwaatu dhalaa si fakkeessaa jettee probably areeda qofa argite waan biraas argite ta'uu danda'a hin beeknu garuu areeda irraa kaatee jedhee tilmaamte jedhee tan kana yaadu maal dubbannaa mucaan kun maal jechaatti dura noormaalii akka turte garuu yommuu umuriin ishee umurii dargaggummaa keessa seentu jijjiirama addaa akka ofirratti argite. Akkuma beekamu dubartiin tokko ispeeshaalii amala saallammeessoo diiveloop gochuu yommuu jalqabdu hormooniin istiroojiinii qaama ishee keessa jiru waan ol ka'uuf faallaa kanaan immoo hormooniin androojinii yookiin immoo testosteroon jedhamu kan yommuu gadi bu'utti amala saallammeessoo dubartootaa kan akka wantoota amala saallammeessoo garaagaraa agarsiisuu jalqabdi. Amaloonni kunniinis qallachuu sagaleen isaanii qallachaa deemaa akkasumas immoo guntuuta harmaa baasaa deemu baay'een isaanii ijoolleen shamarranii hallumti boca gatiitti isaaniillee boca gatiitti dabalataan immoo hallumti areeda kana fa'aa fakkeenyaaf amma dhiironni areeda baasu dubartoonni garuu areedan baasanii amaloonni garaagaraa ispeeshaalii naannoo qaama saalaatti amaloonni garaagaraa irratti mul'achaa deemu jiru jechuudha. Dubartoonni amala akkasii agarsiisuu faallaa kanaan immoo dhiirri tokko sagaleen isaa furdachaa deema. Dur gaafa ijoollummaa keenya gaafa sagaleen keenya furdatu ingorommoostee abbeesiin jedha maaziriin koo durii ingorommoostee naan jetti. Gorommoosuu jechuun dhiirri tokko waggaa 15 yommuu ta'u sagaleen isaa furdachaa deemaa gatiitti baasaa areedallee baasa jechuudha. Wantoonni kunniin jijjiiramoota amala saallammeessoo dhiirri tokko agarsiisuu danda'udha. Akkuma jalqaba irratti kaasee dhalaan tokko immoo amala jalqaba irratti isinitti mee agarsiifti jechuudha. Faallaa kanaan egaa akkuma argitanii obboleettiin keenya kun dhalaadha jettee dubbatteetti dhalaa akka taate eksternaalii ilaallee osoo hin taane dhalaadhaan shamarran jettee dubbatteetti garuu wanti qaama ishee irratti arginu kuni areeda akka qabdu areedni ishee dhiira akka fakkeessu
viidiyoo kana guutummaa isaa yoo ilaaltanii sababa kanarraan kan keellee namoonni akka dhiiraatti akkasii shakkanii mudannoowwan garaagaraa yuunivarsiitii keessattis akka ishee mudatee naannoo irraas mudannoon garaagaraa akka ishee mudate kaaftee dubbatteetti jechuudha. Sirriitti dhaggeeffattanitti yoo ta'e jalqaba irratti mucaan kun baay'ee aaraa turte maaliif natti ba'e kan jedhu ofirraa aadaan ture ofirraatii balleessaan ture jetteetti. Garuu dhumarratti haa ta'u jettee akka isheen fudhatte agarsiisa. Baay'ee waan salphaa fakkaachuu danda'a waan kun wanti kun dhiibbaa guddaa jireenya ishee irratti geessisuu danda'a. Mucaan kun dargaggeettiidha. Mucaan kun ijoolleedha. Gara fuulduraatti wantoonni garaagaraa hawaasa biraatiin hawaasni immoo akkamitti akka nama fudhatu beekamaadha. Sababa kanarraan kan keessa saayikoloojikaalii dhiibbaa biraa keessa galuu dandeessi. Kanaaf akka salphaatti ilaaluu waan hin qabneef irra dubbachuu barbaade. Jalqaba irratti dubartiin tokko maaliif areeda baafti? Akkuma beekamu areeda kan baastu sagaleen kan furdatu dhiirota garuu yeroo takka takka gama fayyaatiin dubartiin tokko maaliif areeda baafti kan jedhu kaafnee walii ilaalla jechuudha. Akkuma isinitti himee dubartiin tokko areeda kan baaftu sababa garaagaraadhaan kan ka'e. Keessattuu hormooniin androojinii keessattuu hormooniin testosteroon jedhamu baay'inaan hormooniin kun dhiira keessatti baay'inaan argama jechuudha. Hormooniin kun yommuu baay'ee ol ka'u yookiin immoo iskiniin isaanii gogaan isaanii hormoonii kana baay'ee sensitiif yommuu ta'anitti amaloota isaan lammeessuu dhiirarratti mul'atan kanneen akka furdachuu sagalee harmi isaanii xiqqaachuu harmi isaanii guddachuu dhabuu finniisi fuulatti heddummaachuu rifeensa fuularratti naannoo qomarratti baasuu rifeensi isaanii fuularratti bo'uu even akka dhiiraatti illee molaa'uu akkuma beekamu molaa'uun kan dhiiraaf kan dhalaa gargari akkaataa dhiirri itti moloftuu fi akkaataa dhalaan itti moloftu illee gargari jechuudha. Kana qofa miti baay'ee jijjiiramoonni garaagaraa irratti mul'achuu danda'u. Fakkeenyaaf amma maashaan qaama isaanii maskulaar ta'u. Dhiiraaf dhalaa kan ittiin adda baasu keessaa tokko dhiirri masliin isaa yookiin immoo maashaan isaa jabaadha. Kan dhalaa kan shamarranii baay'een isaanii jabaa miti jechuudha. Dabalataan immoo sagaleen isaaniillee furdachuu danda'a. Akkuma arginu mucaan kun sagalee ishee xiqqoo furdaadha. Dabalataan illee jijjiiramoonni kan biraa tarii ilaallee waan ta'eef naannoo qaama isaanii irratti illee jijjiiramoonni garaagaraa mul'achuu danda'u. Kun yeroo hormooniin testosteroonii yookiin immoo androojiniin kun baay'inaan dhiiga ishee keessatti mul'atu irraa dhiiga dubartootaa keessatti mul'atu irraa kan ka'e kan dhufudha. Wantoonni hormooniin kun maalirraa kan ka'e dabala? Sababa garaagaraadhaan kan ka'e hormooniin kun dabaluu danda'a. Hubadhaa mucaan kun namoonni baay'een naannoo dhaqiitti ilaalanii mana yaalaa deemii qoratamii jedhaa turaniiru garuu hin dhaqne jetti. Dhugaa dubbachuuf namoonnis yaada naa kaasu dhaqxee ilaalamuu qabdaa waan akkasii naa kaasaa turani. Yeroo baay'ee gaafa gara yuunivarsiitiitti dhufu namoonni yaada akkasii ogeessonni fayyaas yaada akkasii of qorachiisinaan jedhanii turan jalqabuuf yaadeera garuu qoratamne yaadeera garuu qoratamne. Namoonni deemu jechuun isaanii sirriidha. Maaliif rakkoon akkasii akka jiru waan beekamuuf jechuudha. Rakkoowwan garaagaraa kan boodallee dhiibbarraa isheerraan ga'uu danda'u dhufuu waan danda'uu fi ammallee deemuu akka isheen qabdu asirratti dubbachaa jira jechuudha. Tole sababa maalirraan dhufa dhibeen kun yookiin immoo wantoonni amma jalqaba jenne kunniin areedas ta'ee wantoonni dabalataan mallattoowwan jalqaba irratti siniire kuni maalirraan kan ka'e dhufa kan jedhuu fi keessaa dhibeewwan rakkoowwan kanneen fidan jiru. Ispeeshaalii hormoonii irratti dhiibbaa geessisuudha. Hormooniiwwan jalqaba jenne kana androojiniidhaaf testosteroonii irratti dhiibbaa geessisuudhaan jechuudha. Keessaa tokko rakkoo fayyaa qopheessituu hanqaaquu yookiin immoo ovaarii wajjin wal qabatu polycystic ovarian syndrome kan jennu jira. Kana jechuun qopheessituun hanqaaquu rakkoowwan fayyaa qopheessituu hanqaaquu mudatudha. Afaan Oromoodhaan xiqqoo siistii kana ibsu yoo xiqqoo wantoonni bishaan kukkuufatan baay'ina ovaarii keessatti baay'achuu jechuudha. Shamarran rakkoo kana qabaatanii jijjiiramni hormoonii waan jiruuf marsaa laguu irratti rakkinni jiraata. Dhala godhachuu irratti rakkachuu danda'u. Jijjiiramoota jalqabarra jenna areeda baasuu kanneen sagaleen isaanii furdachuu dafquu finniisa baasuu wantoota jalqabarratti kaafne kanneen develop gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf rakkoo akkasiif illee mucaan kun dhuftee ilaalamuu qabdi. Altiraasaawundii akkasumas immoo qorannoowwan dabalataa qorannoowwan dhiiga hormoonis godhamuufii danda'a jechuudha. Gochuun barbaachisaa waan ta'eef kana dhiyeessuun ta'e dirqama adda baasuu waan barbaachiseef jechuudha. Inni kan biraan rakkoon kan biraa kan rakkoo kana fidu rakkoowwan xannacha adriinaalii wajjin wal qabatan dhibee xannacha adriinaaliini. Adriinaaliin kuni xannacha qaama dhiiraas dhalaa keessatti argamudha. Hormooniiwwan garaagaraa yeroo inni baay'inaan maddisiisu yookiin hormoonni maddisiisu yommuu gadi bu'utti bal'inaan ibsuudhaaf tarii hawaasa barsiisaa irra waan ta'eef akkasiniif galuu danda'utti jedheeni
Kanaaf isallee qorannoon godhamuuf ni jiraata. Qorannoon hormoonii akkasumas qorannoowwan imeejingii altiraasaawundii yookiin qorannoon kan biraa jechuudha. Inni kan biraan itiiwwan tokko jiru. Itiiwwan qaama keessatti argamanii kan hormoonii androojinii baay'inaan maddisiisan jiraachuu malu. Kanaaf sababa kanaaf illee qorannoo garaagaraati mucaan kun yommuu dhuftu gaaffii garaagaraa gaafatamti. Qorannoon eksternaal fiizikaalii qorannoon godhamuuf jira. Dabalataan immoo karaa hormooniidhaa fi karaa biraatiin godhamuu qabdi jechuudha. Kan waa'ee ishee kaafnee haasaa jiru baay'ee iccitii dhukkubsataa bakkee baasaa irra osoo hin taane ilaallee miidiyaa irratti waan baateef ituutti hin qaaneen miidiyaa irratti barsiisuudhaaf namoonni baay'een tariitii uumama addaati jedhaniiti kan isaan affeeranii. Uumama addaa miti probably rakkoo wayii jira waan ta'eef ilaalamuu waan qabduuf akka obbulummaatti wanti nuti akka ogeessa fayyaa tokkottis waan gorsaa jiru jechuudha. Inni kan biraan rakkoowwan kana wajjin wal qabatanii qorichoonni tokko kan kennaman maybe qoricha fudhattu qabdi taanaan side effect isaanii rakkoo akkasii fiduu danda'u. Especially amma mucaan kun rakkoowwan garaagaraa qabaachuu dandeessi. Isinitti meera jalqaba irratti waan baay'ee kaasuuf kaaseera. Mallattoo isaan agarsiisan areeda qofaa osoo hin taane sagaleen furdachuu sagaleen ishee xiqqoo amma toonii isaa morgama dhiiraatti kan inni siqu. Kan biraan immoo namoonni kaanis immoo tarii irratti mul'achuu danda'a wanta isheen ilaallee fi harmi isin ilaalama yeroo baay'ee harmi isaanii xiqqaata maashaan isaanii maskulaar ta'a yookiin immoo akka kan dhiiraa jabaata. Marsaan laguu ishee isaanii jeeqamuu danda'a dhiisuus danda'a jeeqamuus danda'a. Kanaaf mallattoowwan akkasii dhibeewwan kunniin akka isaan jiran hormooniiwwan kun yommuu isaan jeeqaman mucaan kun waan ofiisheen ofitti fidde miti booda keessaa akka argiteedha jalqabarra kaafnee dubbachuudhaaf yaalleerra booda baay'ee akkatti gaddaa turte ofirraa aadaa akka turteedha. Egaa akkuma isheen jette namoonni baay'een naannoo ishee jiran akka isheen deemtee mana yaala deemtee qoratamtu filaalamtu natti himaa turaniiru jettee akka dubbatteedha. Sirriidha mana yaalaa dhuftee ilaalamuu qabdi. Qorannoowwan hormooniif qorannoowwan kan biraallee physical examination godhamuufi qaba. Qorannoowwan imaging ultrasound danda'a kan biraas godhamuufi qaba jechuudha. Erga dhuftee booda ilaalamuu qabdiidha mucaan kun. Maaliif ammatti itti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Jalqaba waan baay'ee kaasetti hawaasni namoonni akkamitti akka ishee hubatan ishee mudannoo ishee keessatti dubbattee kaafteetti ammas ilaalcha hawaasaa egaa ilaalcha hawaasaa yeroo baay'ee dogoggora. Ilaalcha hawaasaa yeroo hundumaa sadii jechuu hin dandeenyu. Namoonni ilaalcha garaagaraa qabaachuu danda'u. Mucaan kun an dhalaadha, an shamarran jettee erga dubbatteeti gaa'ela gaarii dhaabbachuu barbaaddi, jireenya gaarii jiraachuu barbaaddi. Tarii dhiibbaa akka irraan hin geenyedha. Maaliif ilaalcha hawaasni jiru akkuma jirtu ta'e. Kana jechuun gaa'elan godhattu jechaan jiru garuu saayikooloojikaalii akka miidhamneef akka baay'ee ofitti hin gaddine akka baay'ee ofitti hin gaabbine jechuu barbaadeni. Kanaaf booddees immoo tariitii dhibeewwan kanneen yookiin immoo rakkoowwan caasaa hormoonii kana kan jeeqan rakkoowwan akkasiis yoo qabaatte dhala godhachuu irrattis dhiibbaa akka irraan hin geenyeef rakkoowwan kan biraas immoo akka isheen mudanneef kan jedhuuni. Maaliif gara biraatti deemu mucaan kun saayikooloojikaalii miidhamtee yaada ishee gara biraatti akka hin luucceessinedha. Ammallee yaada ishee gara biraatti akka ishee hin luucceessine sirriitti gorsi kennamuufi qaba. Qorannoon fayyaas godhamuufi qaba. Kanaaf namoota akkasii yoo ilaaltan ayyaantu kan fakkaatan namoonni kuma olitti lakkaa'aman jirtu baay'een keessan kan sagantaa keenya hordoftan namoonni baay'eenis kan naannoo keessanitti argitan anis nama hedduu argeera kan yaalaman baay'een isaaniis jiru jechuudha. Bifa kanaan akkasiin hubattan isin jechuun barbaada. Viidiyoo kana biraan naaf ga'a. Egaa akkuma jalqaba irratti isiniif kaase miidiyaa irraati kan fuudhee wanta kana miidiyaa irraa fuudhee ilaalcha irratti kennaa jira. Ilaalcha ogummaan irratti kennaa jira. Bifa kanaan akkasiin hubattan jechuun barbaada. Hanga xumuraatti nu wajjin turtanii waan hordoftaniif galatoomaa. Ayyaantu jabaadhu ati immoo jabaadhu isin jechuun barbaada. Ulfaadhu.